nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haga'u. Barnoota keenya kutaa 44ffaatiin garaagarummaa laafinaa fi irra butinsa sagalee afaan Oromoo saala lamaan ta'uudhaan kan ilaallu ta'a. Dhiiraa fi dubaraaf maal jennee akka jedhamnu isa kanarratti irra butaanoo akkamittiin dhufa kan jennu sana waliin ilaalla. Gamanaan warreen jiran dhiirotaaf warreen fayyadamnu yogguu ta'an, asiin warreen jiran immoo dubarootaaf kan fayyadamnu jechuudha. Asitti cimaa jenna. Cimaa dhiiraa fi cimaa gaafannu dubaraaf maal jenna? Cimtuu. Asitti maal ta'ee jira? Irra buta ta'ee jira jechuudha. Irra buta ta'ee jira. Wanta baay'eesaa wantoota nuyi amma kanaan gaditti deemnu hundi isaanii akka jiraniini saala dubaraa wajjin kan wal qabatanii irra butaatti kan isaan deeman jechuudha. Yeroo darbe keessatti kan nu ilaalle kanneen jabaa wajjin deeman akka turan laalleetu jira. Har'a immoo warreen irra butaa wajjin deeman saala dubaraa wajjin wal qabatanii isaan kana laallan isiniin jedha. Laafe, laafte, ciise, ciiste, quufaa, quuftuu, daldaalaa, daldaaltuu, gore, gorte, gale, galte, qale, qalte, cire, cirte, bane, bante, lole, lolte, bare, barte, qabe, qabde, deeme, deemte, jira, jirti, dhuge, dhugde, saame, saamte, fiige, fiigde, sobe, sobde, hime, himte, ilaale, ilaalte, utaale, utaalte, iqe, iqxe, joore, joorte, iige, iigde, seene, seente, oole, oolte, caale, caalte, oomisha, oomishte, dabe, dabde, facaase, facaaste, buuse, buuste, daake, daakte, waraabe, waraabde, aqe, aqxe,